kan irratti iyya yisiisa iyya dabarsa jedha namni dhagaye hundu kana dabarsuu responsibility akka oromummaatitti qaba. Warri karaa OMN tinis televizyinii saatalaatiidhaan daawwatu kunis akkaataa ummata bal'aa oromootitti deemu qabu. I think qeerroon kanuma gaafatu kanuma hawwu taa'ee yaada. Ammaa fi caasaa kan duraan qeerroon tolchee mootummaa dabreessan kuphiseedhaan walitti atattamaan kan ciccitees walitti qabee kan fayyus fayyiseedha kan hojjechaa jiru. Naannoo Oromiyaa hunda keessatti akka telefoon bilbilamee dhageenyetti bakka baay'ee kabareejii baay'ee akka qabuu fi hawwii guddaadhaan uummanni keenya qabsoo kana karaa qabsoo nageenyaati. Ani baay'ee kan na dinqisiise isuma filosoofama qabsoo nageenyaa kanas abdachuun isaanii baay'ee na dinqisiise. Maalidhaa fi uummanni Oromoo akka saba bicuutitti itti duulamee qawweedhaan cabuu miti. Saba guddaadhaa lafa guddaarra jiraata. Mootummaan nama hunda fixuu mootummaan nama hunda hidhuu kan danda'u miti. Wanni amma isaan godhan turanii kun karaa Eertiraas karaa Tigraayitanis dur ittiin fayyadamanii ture mootummoonni jiran sanii. Inni maalinni namoota saba bal'aa Itoophiyaa kana walitti qabanii ji'oogiraafikaalii bakka uummata xinnaa ta'e qawweedhaan gadi qabuudhaaf kan godhanii turanii. Kanaaf warri Eertiraatis warri Tigraayis qawweedhaan loluutu isaan irra muddee ture. Akka Piraayim Ministerichi kaleessa jedhee lolaan mo'amuu hin danda'u, lo'aan mo'uu hin danda'u jedhee haasa'esanii miti. Innuyyuu ergamaa isaanii ta'ee sallaayii isaanii ta'ee jiraachuudhaaf isaan qawweedhaan lolanii wanna seenaniifi. Garuu uummanni Oromoo karaa qawweetiin otoo hin ta'in kan qawween bilisa ta'een nagaan qabsaa'uu danda'a. Akkuma jedhetti lafa bal'aarra jiraata. Nama kana hunda shororkeessee qawweedhaan gadi qabee bituu hin danda'u mootummaan kuni. Dhiiga amma innis irresponsibilii dhiiga gannaqaa jira. Dantaa tokkollee mootummaan kun hin qabu. Dhiigni amma akka dhangala'u Abiyyuu engadda wannan ani godhu ta'uu baate amma fe'e namni du'uu danda'a jedhee dhaadatee miidiyaarra jira hoo dhageessitanii jiraattanii. Isa wajjinini dhiigaan wal qabsiisuudhaaf qeerroon hin filanne karuma nagaatiin amma danda'amutti tarsiimoodhaan tarkaaffiin biraa amma gaafa biraatitti dhufutti ammaaf garuu kana filatee jira. Uummanni keenyas hunda akka dhagayeetu kan dhagaa jiru ani akka mataa kiyyaatitti. Ammas immoo qeerroon gargaarsa barbaada. Namoonni biyya san keessa jirtan hundu kan dhageessan hundu wanna labsa kana lafarra oolchuudhaaf akka waliin qeerroo bira dhaabbattanii hojjettanii anis rasumaan ergaa kennuu barbaada. Galatoomii. Tole galatoomii Darajjee yaa'ee sittin deebi'a. Sirrateera mee interneetiin kee gaaffii malafuma sila dhaabdeetti fufee. Dhaga'amatti fufee. Wanta jechaa ture tokko wanta labsa jarri dabarse keessaa tokko sabaaf sablammoota Oromiyaa keessa jiran wajjin walitti bu'iinsi akka hin dhalanne akkasumas jaarmayaalee amantii yookiin manneen amantii adda addaa tiksuun akka hin irraanfatamne kana keessatti akeekkachiisaniiru jechuudha. Kuni baay'ee barbaachisaadha. Mootummaan yeroo hundumaa yeroo qeerroon fincilu lootee seentoota isaa gidduu seensisuudhaan dhagaa darbachiisuun nama ajjeechisuun manneen amantii keessatti kitaabota qulqulluu amantiidhaa tarsaasisuun bataskaana yookiin masgida gubsiisuudhaan akkasitti yookiin immoo sabaaf sablammoota haleeluudhaan maqaa qeerroo balleessuudhaaf mootummaan yeroo hedduu nagada jechuudha. Kuni akka milkoofneef jala muranii iddoo kana keessatti yookiin labsii kana keessatti kaasuun isaanii waan baay'ee nama hamilchuudha jechuudha. Bilchina ta'uusaa agarsiisa wanti kun. Gama kanaanis of eeggannoo qabnaa mootummaan kun qabsoo keenya cilee dibuu hin danda'u, xurii dibuu hin danda'u kan jedhu qabaa jechuudha. Gaaffii kee kan ture amma dareenis deebisee jiranatti fakkaata. Bakkoota adda addaa Oromiyaa keessatti
dhaga'amuusaa OMN numarraan dhagahee irra akkasumas bal'inaan OMN gabaasee ture irra karaa biraatis kanan iyyaafadhee namni ibsa kanatti akka malee hamilee jiru tokko wanti namni ibsa kanatti gammadaa jiru guddaani wayita mootummaan kun akka malee dhiiga dheebotee jirutti hin ajjeefna jechaa jirutti qeerroon konfronteeshinii hin barbaachifne keessa galuurraa wareegama yookiin gaaga'ama hin barbaachifne odoo hin baasin wareegama xiqqoodhaan injifannoo guddaa argamsiisuuf tarsiimoo kana baafachuu isaatti hubatame. Uummannis inni kun akka hojiirra oolu waan arge yookiin tilmaame fakkaataa gammachuu baay'ee argaa jirra Oromiyaa keessa dhaamsa dhufurraa jechuudha. Tarkaanfii eeraman keessaa inni guddaan tokko daandii cufuudha. Kanarratti gorsaa fi xiinxala akkamii qeerroof qabdu maal gochuu qabu jetta Nasru waa'ee daandii cufuu irratti gorsa akkamii laatta? Ofirraa cufuu qabanii falli biraa hin jiru. Maaliif waraana kumaatamaan yookiin almost yookiin walakkaan waraana Itoophiyaa parsentii 80 ta'uu danda'a. Waanummaan mootummaan ni qaba jedhu yeroo ammaan tanatti Oromiyaa irratti bobba'ee yoo jedhame waan nama raajuu miti. Mootummaa federaalaa poolisii federaalaa Oromiyaa irra jiru waanuma waraana jedhamu waanuma qawwee hidhate hundumti qe'ee Oromoo baadiyaa Oromoo bosona Oromoo hunda keessa deemaniiti kan nama rakkisutti jiru jechuudha. Kan jireenya namatti hadheessutti jiran. Wanti Oromoon ammaan tanatti jiru fakkeenyaaf waa'ee irma duratti maaltu akka ture ni beekna. Osoo rakkoon Hacaaluu du'a Hacaaluu hordofee dhufe kun hin dhufin dura guutuu Oromiyaa keessa deemanii baadiyaa hunda keessaa nama guuraa ijoollee sabboontota jedhamu qeerroo jedhamanii yookiin KFO deeggaranii waanuma bilxiginnaa hin deeggarree fi isaan qeeqan yookaan ammoo warra Jawaarii fi KFO fa'aa ABO fa'aa deeggaran jedhama guuraa rakkisaa dararaa turan kumaatamaa hidhaa turan jechuudha. Waan obsaa homaa hin hafne Oromoodhaaf waan obsaa waan tokko waan hafeen jiru qeerroodhaaf. San irratti dhufamee ajjeechaan du'a Hacaaluu hordofee ajjeechaan hangana kan takkaa yeroo wayyaaneetti murruqii isa yeroo irreechaatiin alatti kan 2016 alatti yeroon guyyaa 2 keessatti guyyaa 3 keessatti Oromoon nama 240 akkuma mootummaan jedhetti akkuma isuma ragaadhuma mootummaan ibsuma mootummaan baasee yoo akka ragaatti fayyadamne yeroon Oromoon guyyaa 2-3tti nama 240 yookiin 50 itti dhabe hin jiru yeroon namni gara 5,000 itti hidhame hin jiru jechuudha. Mootummaan 240 haa jedhu malee dhugaa biyya sanii hundumti keenya beeknaa yoo namni 1,000 du'u nama 50 jedhu nama 100 jedhu amma gaafa isaan 240 jedhan tarii 500 ta'uu danda'a 1,000 ta'uu danda'a garuu waan isaan jedhan sanii miti jechuudha. So haala kana keessatti sana bira dabrame yoo manaa dhufanii nama guuran mana namaaf kabajaan qaban haadhaaf abbaaf kabajaan qaban halkan namatti caccabsu jireenya namatti hadheessu haala kana keessatti qeerroon magaalaa hunda keessatti rakkoon kun akkuma duratti dubbadhe rakkoon kun waan magaalatti daangeffame miti waan baadiyaa xixiqqootti daangeffame miti iddoodhuma Oromoon irra deemu hunda iddoodhuma namni jiru hunda irratti kan yakkee kunii fi hammeenyi kun kan geggeeffamaa wanti kun maal godheera Oromoo hedduu hadheesseera qeerroo hedduu jireenya itti hadheesseera hammeesseera jechuudha. Wanta kana wal qabate waa'ee cufiinsa daandii hundumti gaduma bahee baadiyaa isaa irratti magaalaa irratti dirqama karaa gurguddaa Finfinnee fi Jibuutii wal qunnamsiisuu yookiin Finfinnee fi Bahar Dar wal qunnamsiisuu ta'uu hin qabu yookiin Finfinnee fi Mooyyelee wal qunnamsiisuu ta'uu hin qabu. Hundumti bakkuma jiru